Manano Romeo Radikersa Hunduk di Pajiran udah atau ko lagan tempat awal mungkin pagkakamanya. Wagga sa dindura hojii gurguddaa wajjin hojjetaa turre. Kanaafi hojii deeggarsaa hordofii godina keenya keessa hojii qonnaa gaggeeffamaa jiruu fi dhufate waan ta'eef akkasiin bartan barbaadeetan. Kabajamoo obbo Moosisaa itti gaafatamaa paartii godina keenyaa. Kabajamoo obbo Girmaa Taarragany bakka bu'aa caffee aanaa Buree akkasumas Diiduu Noonnoo guddoota argamanii jiru. Kabajamtoota jaarsolii biyya kabajamoo obbo Kanifaa itti gaafatamaa paartii aanaa kana kabajamtoota hooggansa godinaa jiraattota aanaa illee hooggansa aanaa illee hundi keessan baga carraa kana argannee baga wal agarree baga geessanis jechuun barbaada. Godina Lubbabor magaalaan Goree magaalaa seena qabeetti yeroo waa'een Adwaa ka'u saambeen kan itti aanee ka'udha. Saambees ta'ee Adwaarraa barnooti dhalooti amma fudhachuu qabu biyyi Itoophiyaa dhabdu kun daangaa amma qabdu kana eeggattee akka isheen turtu Afrikaa keessaa birmadummaa ishee biyya eeggatte addunyaa irratti biyya gabrummaa diddee aarsaa kaffaltee injifannoo boonsaa galmeessisaa turte biyya walabummaa ishee mirkaneeffatte biyya addunyaa irratti adiitti dubbachuu miti kan danda'amu adii injifachuun akka danda'amu ol baaftee addunyaatti biyya agarsiifte biyya Itoophiyaa agarsiiftuun waraana Adwaati. Waraana Adwaati taanee saambeen iddoo olaanaa qaba. Seenaa saaree beeksisuu haa eegallu malee uummanni kaabaa kibbaa bahaadhiyaa garaagarummaa amantaa malee garaagarummaa siyaasaa malee garaagarummaa tokko malee duudee biyya kootii ol humtuun jiru jedhee aarsaa kaffalee tokkummaa isaa gabachiisee yoo nagahee jira. Kanaaf dirree saambee irraa kan nuyi barannu yeroo sana waraana hamma kana ga'uun aarsaa kaffallee birmadummaa biyya keenyaa kabachiisnee har'a garuu hiyyummaa irratti duula birmadummaa biyyaatti duulu qixa sanaan hiyyummaa irratti duuluu dadhabneeti walitti hiyyummaa keessa turree jira. Gam tokkoon sirni ture sirna uummataaf ture waan hin taaneef sirna qonnaan bulaa deeggaru waan hin taaneef qonnaan bulaan lafa isaa irrattis qabeenya isaa irrattis akkuma waan tureef miidhameera. Sirni sunis cabeera. Birmadummaan biyyaas kabajameera. Biyyi keenya haga birmadummaa ishee kabachiisuudhaaf aarsaa kaffatte hiyyummaaf walitti irratti immoo aarsaa kaffatte. Kanaaf hiyyummaa edda gadi fageeffate kan nuyi jennu. Hiyyummaan kan keenya edda gadi fageeffate kan jennu yookiin immoo extreme povertyidha kan jennu haala mijaa'aa keessa jiraannee bishaan qabaannee lafa qabaannee dinagdeedhaan duroomuu dadhabnee siyaasa boodattafaa keessatti maraamartoo isaatiin gangalachaa waan turreef beelli akkasumas hiyyummaan hirkattummaan boodattafummaan nurratti dagaagee ture. Paartiin badhaadhinaa akkasumas hooggansi keenya mootummaan paartii badhaadhinaa hoogganu kaayyoon isaanii jalqabaa fedhii faayidaa uummata kanaa gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin ijaaruudhaaf kaayyeffatee waggoota arfan shanan darbu gam tokkoon waraana keessa dhaabbachaa gama biraatiin immoo hojiiwwan addunyaa irraa jeffatu hojiiwwan gurguddaa piroojeektii irratti diinagdee irratti siyaasa irratti hojii boostaan ta'e hojjetameera. Hojiin kun har'a ka'ee yeroo gabaabaa gidduutti as ga'uu dhiisuu danda'a. Faayidaan isaa faayidaa yeroo dheeraa keessa mul'ataa deemuudha. Naanna'ee garuu piroojeektiin tokko jalqabamee waggaa 7, waggaa 8, waggaa 10, 15 kan bulu jiru. Paartii badhaadhinaa kana cabse. Piroojeektoonni yeroodhaan jalqabamanii akka jarri dafamanii xumuranii tajaajila uummataatiif akka ta'an taasisee jira. Muuxannoo kanarraa kaanee nus godina Lubbabor keessatti bara darbe yoo fudhannee ilaalle piroojeektoota 441 caalu ture. Bara kana garuu daa'imni dhaloota ijaaramuu waan qabuuf yoo xiqqaate mana barumsa bu'uura bahu 274 ijaaramee jira. Kun kenna tajaajila lammummaatiin hirmaannaa uummataatiin. Akkasumas immoo piroojeektoonni gara 569 bajeta mootummaatiin kan bulanis haaraas dabalatee kan hojjetaman jiru.
hunduma isaa godina keenya keessatti piroojeektoota kenna tajaajila ummaatiin ijaaraman kan bajata idilee mootummaatiin ijaaraman kan akkasumas immoo deeggarsa inni jiru adda addaatiin sagantaalee adda addaatiin ijaaraman yoo lakkoofne gara 350 walitti riqichi jira daandiin jira kompoostiin amma vermii jennu jira baay'eedha jechuudha piroojeektoonni kun gara 960 ta'u kun seenaa keessatti Ilubaaboor keessatti piroojeektiin baay'inaan sadarkaa gandaaf aanaatti akkasitti hojjetamee hin beeku akka inni akkasitti hojjetamuuf hooggansi aanaa hooggansi amma jiru piroojeektii kaapitaalaa miindaa uummataati jedhee moggaasee parsantii 15 hanga 25 bajata dhufurraa murteessee piroojeektii kana hojjetaa jira. Kun ammallee fedhii misoomaa nu qabnu wajjin yommuu ilaallu baay'ee ganaadha. Yeroo itti aanu keessatti piroojeektooti gurguddoon waadaa galamanii rarra'anii jiran jiru. Fakkeenya hospitaalli kan yaallee kan goree yeroo ammaa caalbaasiinsaa bahee qilleensa irra oolaa akka jiru kaleessa qulqulleeffannee jira. Baay'ee harkifateera. Daandii waadaa galame baay'ee jira. Daandii ofirrannee ilaalle kanumti goree maashaatee fi harkifatee jira. Inni illee akka ariifatu kallattiinis kennamee kan yeroo gabaabaa gidduutti hojjetamudha. Daandiiwwan gurguddaan algee mattuu saachii jarreen akkasii kun piroojeektoota gurguddaa abdii godina kanaati. Godinni kun godina seena qabeessa, godina potenshaala qabu, godina turizimii qabu, godina abdii egeree biyya kanaaf ta'uu danda'udha waan ta'eef amma sadarkaa maatiitti, sadarkaa gandaatti, sadarkaa aanaatti piroojeektoonni bishaanii hojjetamaa jiran, jallisiin hojjetamaa jiru waan salphaa miti. Jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf. Kana yeroo taanu keessattis hooggansa keenya qabannee, uummata keenya qabannee itti fufna. Kana jedhee carraa kanaan haalleedhaaf magaalaa Goreetiif dhaamsa sadan tokko qaba. Tokkoffaa godinni Ilubaaboor rakkoon inni kanaan dura qabu inni guddaa fi olaanaan rakkoo hooggansaati. Hooggansa yaadu, hooggansa karoorsu, hooggansa caba sodaatu, hooggansa qeeqa sodaatu, hooggansa jettee bira darbee mul'ata isaatiif yaadu hin qabu ture. Aadaan hooggansa cabsu aanaa irrattis godina irrattis bal'inaan beekamu. Namni bishaan burcuqqoo guutuu fuudhee meetira 10 deemii kaa'e yoo jedhame burcuqqoo bishaan guutee meetira 10 deemee dhaqee sirnaan kaa'uu qabu. Bishaan sun iddoo dibate galmi isaa bishaan sana guutuu dhaqee burcuqqoo meetira 10 deemee kaa'udha. Bishaan guutuu burcuqqootti baatee garuu bitaa isaa yoo ilaalu, mirga isaa yoo ilaalu, gama yoo ilaalu hin gufata. Bitaa yoo ilaalu hin gufata. Nama warqee hin gufata. Bishaan sun irraa gannama. Bishaan guutuu deemee akka jedhame isaatti kaa'uu danda'u. Kanaaf hooggansi godinaas ta'ee qindeessituun aallees hooggansi aallees bitaaf mirga keessan ilaaluun barbaachisaa miti. Kan sin gufachiisu jiraachuu danda'a. Qeeqi jiraachuu danda'a. Mul'ata dhuunfaan qabdan. Mul'ati keessan mul'ata badhaadhinaati. Kaayyoon keessan kaayyoo mootummaati. Ejjennoo dhuunfaan qabdan. Ejjennoo keessan ejjennoo paartii, ejjennoo mootummaati. Hooggansi sadarkaa jirutti kana beekee hojjechuu qaba. Hooggansi badhaadhinaa aktivistii ta'uu danda'u. Kan isaa hooggansa. Aktivistii kan biraati, hojii biraati. Galgalaaf ganama mudhii keenya eegannee hiyyummaaf boodattafummaa uummata keessaa baasuu kan nuyi dandeenyu mul'ata badhaadhinaa, mul'ata waloo yoo qabaanne qofa. Kanaaf tokko kun xiyyeeffannaa argachuutu irra jiraata. Kana cimsachuutu irra jiraata. Wabiin keessan, paartii keessan, mootummaa keessan jettee ni barbaachisu, hameen hin barbaachisu. Aadaa boodattafaa godina kanatti baran keessaa cabsinee bahuu qabna. Jecha sodaannaan sila qabsaa'uu dhiisu. Arraba sodaannaan qabsaa'uu dhiisu. Manaa baanaan garuu qabsaa'uudhaaf, injifachuudhaaf adeemuudha. Aadaa boodattafaa akkasii keessaa bahuu qaba hooggansi keenya. Kan lammaffaa magaalaa Goreeti. Magaalli Goree kan uummataa magaalaa Goreeti. Abbummaadhaan. Magaalaa Goree kan nuyi irraa barbaannu ammaan booda bajata mana qopheessaa durgoof boba'aatti fixuu utuu hin taane jiruuf jireenya uummata magaalaa kanaa jijjiiruu ta'uu qaba. Inisheetiiviiwwan 5 kilaastara lukkuu arguu qabu. Horii aannanii kilaasteraan arguu qabu. Damma arguu qabu. Kilaastera bakka booyyeetti
arguu qabna. Wanti adda godhu hin jiru. Magaalaa Goree, magaalaa Mattuu wanti adda godhu tokko hin jiru. Magaalaan keenya lammaffaan Mattuun taanee kan nuyi qabnu Goree. Goreen garuu amma uummata isaa akka hooggansa isaa hin guddanne magaalichi. Magaalichi guddachuudhaaf immoo riifarii nama biraan barbaadu mootummaarraa wanti eegnu hin jiru. Galii dabaluu, qulqullina eeguu, hirmaannaa hawaasaa guddisuu qabu. Yoo kana goone mootummaan nu gargaara. Har'a yommuu ilaallu Goreen karaan balfa qofa. Qulqullinni hin jiru. Bitaan mirga walaaltan jechuudha. Sharaadha kan xaxamee jiru. Sharaan kun diigamuutu irra jiraata. Teeraazoodhaaf karoorsuus irra jiraata. Ibsaa halkanii magaalaa keessa ibsaa bareedaa akkuma kan Beddellee, akkuma kan Aggaaroo, akkuma kan Mattuu amma jalqabee kana isin irraa arguu qabna. Magaalaa Mattuun taasisnee Goreen taanee Yaayyoodha, Bureedha, Burrumuudha. Magaalaan teessoo godinaa naannoo ofitti waamtee jirti. Magaalaa lammaffaan nu qabnu Goreedha. Goreen sadarkaa kanatti yaadee jiruuf jireenyi uummata magaalichaa wabii nyaataa akka inni mirkaneeffatu qonni magaalaa bal'inaan shaakalame muuxannoo mana sirreessaa keessa jiru mana sirreessaa asiis ta'ee Mattuus jiru tokkoon gara qe'ee nama dhuunfaatti dhufuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf magaalaa Goree irratti galii bal'inaan akka sassaabamu manni qopheessaa cimuutu irra jiraata. Carraan hojii dargaggootaaf uumamuutu irra jiraata. Qonnaan bulaan keenya baadiyyaadhaa birrii kan maree manaa qabu baasee fidee asitti investi gochuu qaba. Eenyu nuun eegdu kanaaf. Carraan amma banamee jiru kun qonnaan bulaa keenyaaf carraa gaariidha. Qonnaan bulaan birrii qabu dhufee gamoo ijaaru, suuqii abanu, hoteela hojjetu. Isa kanaaf carraa saaxilanii lafa qopheessuus irra jiraata. Mana gandaa dudulloomaan ka'uu qaba. Haaraadhaan bakka bu'uu qaba. Yoo akkas goone ofii keenya amma tokko agarsiif mootummaan nu gargaaruu danda'a. Magaalaa seena qabeessa see kana qofa gurgurree waan gurguddaa argachuu dandeenya. Iddoo ga'umsa turizimiiti magaalaan kun waan ta'eef. Kanaaf magaalaa Goree irratti manni qopheessaa cimuutu irra jiraata. Kantiibaan jiraatee illee beekuu irra jira. Koobilistoonni yookiin isin agarreessan. Koobilistoonni nama jalqabame baay'ee gaariidha. Garuu kan uummataa ta'uu qaba. Magaalaa Goree irratti rakkoon deddeebi'ee ka'u hirmaannaa uummataatiin jiru. Yommuu ayyaanni isaan beekamu waggaa jalqabaa namni suuqii isaa banate hojii madilee isaatti bufaa ture. Injifannoon garuu kan walitti. Qonnaan bulaan keenya qabeenya haa horatu baadiyyaatti dhufee agaluus. Qonnaan bulaan Oromoo har'a investiran ta'u taanaan yoomi kan hin ta'u. Amma yoomitti boonyaaf himaataan ijaaramee dargaggoon ijaaramanii investimentii dacheen jara jajjabeessuuf galii dabaluu carraa hojii uumuuf lafa immoo sirnaan bulchuu. Kun carraa akka keessa jiru kan siizinii kana lammaffaa deebi'ee argatu kantiibaan kun. Yoo ammoo jedhe garuu bara kantiibaa akkasii akkas ta'e magaalaan Goree jedhamee seenaa ta'ee dubbatamaaf. Yoo ta'uu baate garuu hin dhufa hin deebi'a. Kanaaf kantiibaa jechuun bulee bahuutu hin taane bulchee bahuu ta'uu qaba. Bulchaa jechuun aanaa sana bulee bahuutu hin taane bulchee bahuu ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e malee jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu hin dandeenye waan ta'eef magaalaan Goree baay'ee xiyyeeffannaa barbaada. Muuxannoo deemaa fudhadhaa. Aggaaroo deemaa. Mattuus dhaqaa. Waan gaarii jalqabamee jira. Beddellees dhaqaa. Jimmas dhaqaa. Waan humni magaalattii danda'e hunda dabagunee hojjetu. Uummata immoo hirmaachisu. Kanaaf magaalaa kanarratti xiyyeeffannaa guddaa qabu. Kanuma baadiyyaa irratti innisheetii gurguddaa nama jalqabamee jira. Baala shaayii irratti garuu sodaan qaba. Baala shaayii haalli irratti labsitu bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa argametti. Amma waggaa booda haalli irraa dikilaareeshinii kana fudhachuudhaaf jira. Aanaan Mattuu sochiin irra jiru guddaadha. Haluun har'a garreera sochiin irra jiru guddaadha. Lafti qonnaan bulaa tabba ta'e oomisha kennaan jirtu. Boqqolloos facaasaan jirtu. Horiin irra oolu baay'ee. Gama bosonaa yoo rakkoon jiraate dhaabbata bosonaa wajjin wanti mari'atamaa jiru jira. Wanti isin jalqabdan jira naa gala. Garuu inni qofti gahaa miti. Inni bosonaan danda'amu yoo jedhame addeebinee qe'ee qonnaan bulaa waliin taanee jiru. Kumaa bu'aa kan buusaa jiru. Kilaasteraan ijaarree waan aanaan Mattuu hojjetu, haluun hojjetu, aanaaleen kun lamman baay'ee deemaa jiru baala shaayiitti waan ta'eef
Dikilaareeshinii kan akka jirri isinirraa furanne of eeggannoo guddaa xiyyeeffannoo guddaa dhooggatus jira jiraata. Hojii nama jalqabame gaariidha. Garuu baay'ina barbaada, qulqullina barbaada, ariitiin hojjetamuu barbaada, qonnaan bulaa ijaaruu barbaada. Aanolee kana olitti immoo carraa kana kan qabu waallee irraa fayyadamee beeka qonnaan bulaa isaa waan ta'eef baala shaayii irratti hektaara 1,000 2,000 qonnaan bulaa walitti aanee jiru ganda har'a keessa naanna'aa hunda ofirannee ilaalu argamuudha kan lafa qabee jiru. Buna oomisha kennaa jirreedha kan lafa qabee jiru. Lafa meedaadha jirreedha. Habba. Kana walitti finnee ijaarree kaartaa kaafnee saayit pilaanidha. Baala shaayii walitti babal'ifnee aalleen baala shaayiitiin biraandiidha. Turizimii saambeetiin biraandiidha. Iddoo ga'umsa turizimii bal'aa ta'uu danda'a. Misooma dammaatiin carraa guddaa qaba. Misooma bunaatiin bunni asii bahu pirimeemii keessa galaa jira. Sadarkaa gaarii keessa galaa jira. Sheedii qaba. Orgaanik kooffiidha. Addunyaa irratti waan baay'ee ittiin dorgomaa ta'uu dandeenyu qabna waan ta'eef kana hunda mootuu qabnu dhabaa taanee taa'uu qabnu. Bituu dandeenyu immoo dadhabaa taanee taa'uu qabnu. Kana walitti fidanii walitti ijaartanii hooggansa amma jirtan guddata kana milkeessuudhaaf halkanii guyyaa harka wal qabatanii akka hojjettanu dhaamsa qoodamuu barbaada. Piroojeektii bara kanaa keessatti qulqullinaan akka hojjetamu, baay'inaan akka hojjetamu, hanna kontiraaktaraa, hanna maandisaa kanarraa bilisa gootanii amma danda'ametti carraaqiin koreen piroojeektii godinaa guddaadha. Koreen piroojeektii aanaa godhas guddaadha. Al tokko jara maqaa keessanii galateeffachuu barbaada. Kanatti aansee piroojeektoonni hojjetaman kun jarri qofti galma miti. Jarri si'eessituudha. Fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudha. Tajaajilli nuuf kennu bakka qabeessa akka ta'u gochuudha. Giddugalli yookiin immoo galmi walgahii har'a eebbifne kun yoo xiqqaate inni baabuur keessa hin jiru. Buunoo Beddellee keessa hin jiru. Hojii mataa himatu galmi akkasii. Galmi akkasii kun magaalaa kanaaf diinagdee guddaadha. Yoo xiqqaate waltajjii magaalaa Baltuu irratti waamu, yuunivarsiitiitti waamu, goree boonu. Yoo goree boonu immoo namni kun yoo xiqqaate caammaa xaragalcha. Buna dhufu, musa nyaata. Magaalaadhaaf diinagdee. Vermi kompoostiin nu ilaalle biyyoon keenya asiidummaa isaa garmalee babal'ataa jira. Rakkoo asiidummaa biyyee amma nurfaa miidhaa jiru kan raammoo kompoostii kana fayyadamne xaa'ollee bakka hin buune. Xaa'oo waggaa 2-3 xaa'oo warshaa fayyadamuu dandeessaa oomisha dabalta. Biyyee kan fooyyessu, soil structure kan fooyyessu garuu xaa'oo kana. Kanaaf inni mataan isaa piroojeektii guddaadha. Kanarra eebbifne keessaa. Dallaa fayyaa dhaloota lammaffaa paakeejii guutuun ijaaramee jira. Fayyaa uummata keenyaa eeguudhaaf hawaasa oomishtummaa isaa dabale akka inni jiraatu gochuudhaaf dhibee daddarbaa ittisuudhaaf buufanni fayyaa dhaloota lammaffaa kun gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf daandiin wee biizines carraa guddaadha uummata keenyaaf gara daandii saambeetti geessuudhaaf maqaa goota zawudeetiin moggaafneerra riqicha sana yeroo gabaabaa gidduutti xumurama. Inni mataan isaa iddoo turizimii ga'umsa ta'uu danda'a. Kanaaf haalleen goreen carraa inni fuulduratti qabu guddaadha. Garuu carraan kun nurkaa baanaan lammaffaa deebiin agartu seenaa ta'a. Garuu immoo akka nurkaan baane cimnee haa hojjennu jabaadhaa isin jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Kabajaa iddoo teessoo isaatiin deebisaa. Kabajaa jechuudha. Kabajamtoota keenya.